Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu akkam jirtu. Waan taa'ee yaadaa ture gidduu kana. Waan taa'ee yaadaa ture. Yeroo baay'ee namni wanta gaarii namaaf hiixatu of harkaa hin qabne waan hamaa namaatti jedhu immoo hin dhabu. Jechuun koo waan hamaa namaan jedhu hin dhabu jechuudha. Warri harki isaanii waan gaarii namaa kennu of harkaa hin qabne arrabni isaanii immoo waan hamaa namaan dubbatuun guutuudha. Ijoolleen Kiristoos garuu warra gaara Waaqayyoo fudhataman waan ta'eef warra waan gaarii dubbataniif warra waan gaarii hojjechaa jiraatanidha. Waan gaarii hojjechuuf dhalanne. Waan gaarii hojjennu dulloomna. Tu waan gaarii hojjennu wayya Yesuus dhufaa wayii gara isaa dhannaa jechuudha. Waan isinitti hima. Wanta gaarii gochuu hin dandeessu humna hin qabdu yoo ta'e waan hamaa immoo hin godhin. Wanta gaarii namaaf hiixattu of harkaa hin qabdu yoo ta'e wanta maan immoo namatti hin dubbatin. Hojii gaarii namaaf hojjettu humna qabdu yoo ta'e waan gaarii hojjedhu Waaqa birattis nama birattis galata. Kan inni waan namaan hojjetin. Warra Waaqayyo gaarummaa isaatti agarsiise gaara isaaf immoo qopheesse hammina irratti hojjette dachaa gadi buusuu hin dandeessu. Waan gaarii hojjechuuf dhalanne gaara Waaqayyoof jiraanna. Garaa keessan miliqaa. Yoo dandeessa waan gaarii hojjedha. Yoo dadhabda waan namaan hojjetana. Yoo dandeessa waan gaarii godha. Yoo dandeessa dadhabda waan namaan hojjetana. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus isiniif haa baay'atu. Galatoomaa. Nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keenyaaf haa baay'atu. Kam jirtu? Noi ijoolleen Kiristoos warri Yesuus irraa dhalanne maddi keenya ciniinsuu Golgootaati. Maddiin keenya immoo walga'ii tolootaaf gaara tolootaati jechuudha. Kan nuti eeggannu cidha guddicha isa namni hundumtuu itti hirmaachuuf jiruu fi isa immoo gargar fo'amuunicha ta'u jireenyi nuyi abdannus jireenyi nuyi eeggannus immoo jireenya isa waaqarraa jireenya isa inni warra isa abdataniif warra isa maniif qopheesse sanaadha jechuudha. Kaleessa Golgoota irratti namummaa haaraa akka uffannu godheera Yesuus. Namummaa haaraa isa baruu wayyaa jireenyaa uffatu dhagna isa dhiigaan dhiqame isa baruu wayyaa haaraa wayyaa jireenyaa wayyicha adii sana uffatu isa gonfoo irra mo'anii kaawwatu isan dulloomneef isan duune isa mirga Waaqayyoo bara baraan jiraatu dhagna haaraa uffanneera jechuudha. Uumama haaraa taaneera jechuudha. Kunuunsuu kan nuyi qabnu eeggachuu kan nuyi qabnu dhagna haaraa isa karaa Kiristoos Yesuus arganne sanaadha jechuudha. Sababiin isaa yoo garaa kutatan gaara Waaqayyoof immoo jiraatu. Miilla milkiin nu dura darbee sokkeera Yesuus. Nan du'a jedhee du'ee nan ka'a jedhees ka'e. Olan ba'a jedhee immoo ol ba'e. Nan dhufa jedhee immoo nafu garaa isin hin nyaatin. Isa utuu inni dubbatee deemee amanuun ulfaatu fixee sokke. Utuu inni dhufee hin du'ee du'aa ka'e dheera ta'ee namni amanu. Amma garuu du'ee du'aa ka'e lafa akkas fagaatu waaqa akkas bal'atu kutee ol ba'e. Ol ba'uun nutti hin cimne deebi'ee dhufuun isitti hin ulfaatu. Innoo dafee dhufa. Yesuus Kiristoos dafee dhufa. Inni dhufa jedhaa lallabaa, inni dhufa jedhaa dubbadhaa. Yesuus akkuma jedhee dafee dhufa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u. Akkam jirtu? Namni obse waa arga. Boruunis hin calaliin hin hafu. Boruunis hin tarsa'iin hin hafu. Namni obse waa arga. Sabbata obsaan mudhii ofii hidhachuun garaa nagaadhaan jiraachuun
ulfina namaa argisiisa. Dukkanni kan nama hin qabne hin jiru hin bari'a. Jabaadhu. Yesuus Kiristoos isa warra du'an keessaa ka'ee gara Waaqaatti ol ba'ee mirga Waaqa hojii deebi'ee dhufu immoo lallabuudhaaf hin sodaatin. Dubbadhu. Dhugaa ba'i. Immoo dhugaa namaa ba'a gaafa dhufu. Cal jettu saantiin kee laga gama. Yartuu si jala taatus gargaarsi harka namaa immoo abbaan kakuu kee nama nama. Abbaan kakuu kee nama nama. Jabaadhu.